Yamanii fi yookaan biyya Arabaa keessa sinitti fakkaatin lafaaf lafee teenya irratti buqqaanee ka buqqee rabbi gadi nuuf haa dhaabu. Egaa nutis waan qabnuun sadaqaan xiqqoon qabdu. Keessattuu warri musliimotaa kun baay'ee arjummaa qabdanii arjummaa jaalattu. Ji'a rahmataa kanaas akkuma nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaam nu ajajanitti miskiina gargaaraa ji'a kun ji'a rahmataati dilii qabdan hundatu isinirraa dhiqamaa jedhaniiti nu dhaamanii waan qabdaniin ummata keessaniif birmadhaa akkasuma duhaay godhaa garaa keessan qulqulleeffadhaa yaa rabbi beekaa keenya nurra tursiisii wallaalaa keenya of nu barsiisii rakkataa keenya rakkoo baasii beelahaa keenya nu qubsii kadaaree immoo waan uffatu hin qabne yaa rabbi daara nu baasii jaadha rabbii keessan kadhadhaa fi cinaa dhaabbadhaa kanuma isiniin jechuun barbaada. Humaatuu gaatini waan barri fide maal goonare wanti goonu tokko hin jiru. Dhugaa yoo waa hedduu laalle akka itti dubbatanii fi akkaataa itti wanta jaan nama rakkisa. Haa ta'u kaa humaa wanti jennuus hin jiru, humaa wanti goonu tokkos hin jiru. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli haal rabbumatu nutti fide rabbumatu nurraa kaasuus danda'a. Obboleeyyan kiyya waan qabnu wal bira haa dhaabbannu. Ummanni keenya wallaggaadha. Daguugga sanyii irratti raawwatamaa jira. Ummanni keenya walloodha. Akkam malleetti gartee biyya abbaa isaanii lafaaf lafee isaanii irratti buqqa'aa jiru. Yaa hawaasa wal quba haa qabaannu. Lola guyyaa afurii keessatti ka diinaa isiniin odeessu wallo qofarraa lubbuu nama 126tu wareegame. Nama 183tu madoodha. Mana 539tu gubate. Egaa kana jechuun biyyi teenya biyya miskiinaa. Lafti teenya ishee agartan sani roobni hin jiru waaqni samii nu qabe. Meegaa ummanni kun akkam taha akkamti soomu tahalaa akkamti soomu laata. Kunis gaafii nuti ta'uudha qaba yaa sabaa. Waliif haa onnoonnu wal quba haa qabaannu. Rabbumatu nutti fide beektu ammallee waraanni nurraa ka'aan jiru. Hamba nafxanyootaa yookaan warra diina keenyaa kana kan isaan irraa hafte re'oota hoolota bakka arganitti qalanii nyaataa jira waraanni suni. Yoo waraanni sun kan lolu waraana kana ofirraa ummanni keenya kan deebisu yoo akka lolu taate ummata keenya kana balleessuudhaaf itti hidhatanii turanii. Waa tokko beektu mootummaan dhufaa darbaadha kan ummata walloo kana ittiin bu'in hin jiru. Mootummoota dhufanii darban tokkichi kan ummata walloo kanatti hin jiru. Milkoofne malee amantaa fi dhimmuma oromummaa kanaan wal qabsiisanii mootummaan dhufe tokkichi mangistuu taanaan wanni dhallulee helikoophteraan lolee ture. Sirna dargii ni beektu waraana dargii guddichumaahu irra guddaahu namni kuffise ummata wallooti. Mootummaa dhufaa darbaadha mililikumaan eenyuun osoo walloon hin tunne Oromiyaa seenanii Oromiyaa keessa hin lolan. Osoo walloon hin cabsine Oromiyaa keessa seenanii Oromiyaa keessatti lola duula hin banan. Beekaa kan akkanatti mootummaa dhufaa darbaa amma wayyaan inni seene bara wayyaanee sanitti waltumanii ay yaaltamaa reegillisa binnaa maali jettee mallasaan namni hin baratinii fi namni maaliin ta'e maaliin jiru ummata kanarraa lola dhaabaa hidhannoo isaanii hiikkachiisuu hin dandeenyu jetteeti. Dhiirti maalummaa dhiiraa ni beetta. Warri seenaa hin qabne nyaatee haguun bookkisuun quufa garaadhaa onnee seehee ittiin dhiichisuun ala bu'aa hin qabne ummata nafxanyootaati. Warri Tigraay ummanni Tigraay amma hayyoota keenya miidhan yes miidhan lafa teenya saaman yes miidhan saaman garuu maalummaa Oromoo kana ni beeku. Oromoo maal akka taate onnee Oromoo tanallee ni beeku. Dhiirti akka dhiiratti dhiira osoo loltee irra wayyaadha.
egaa abiyyiinis darajamatu isa gahee aangoo qabate amma waggaa lamaaf lola nurratti labse nu lolshiise haa galatoomu jenna. Yoo rabbi taate malee immoo ilmi namaa nu daakuu hin danda'u beektu. Yoo rabbi taate malee ilmi namaa nu daakuu nu cabsuu hin danda'u. Hin danda'an hin dandeenyes hin danda'anis. Dhugaa qabna dhugaadhaan moona. Haqa qabna haqaan moona. Nuti namatti tawakkalatee mi. Nuti namatti garagalee wanta ta'ee mi. Tawakkalannaan keenya rabbi. Rabbitti tawakkalanne. Waan rabbitti tawakkalanne dhugaadhaan moona. Egaa kanuma isiniin jechuu barbaada. Obboleeyyan rakkataaf miskiina keenya kan waan ittiin Ramadaan kan hidhuu hin qabne haa yaadannu. Bakkuma jirru wareegamtoota keenya haa yaadannu. Lafaaf lafee isaaniitiif jecha aarsaa kaffalanii lafaaf lafee isaaniitiif jecha lubbuu isaanii qaalii kaffalanii ummata kanallee haa yaadannu. Egaa warra hidhaa keessa jirullee haa yaadannu. Anaaf sihiif isiniif nuhiif jecha ummanni kun kan hidhamee haga ammatti waggaa tokkoof badii takka malee murtii takka malee agartee mana hidhaa keessatti dararamaa jiranii. Garuu dhugumatti Oromoo silaa ummata kana baasuu dadhabneeti. Dhugumatti Oromoo gabrummaa Oromoo irra jirtu tana mulquu dadhabneeti. Dhugumatti Oromoo agartee gabrummaa jalaa baasuu dadhabneeti. Dadhabneeti miti. Anaatu bitama si keessaa. Siitu bitama. Isintu bitama. Sinitti maa dhagaa. Kana kan har'a Oromoo miidhe. Diinni Oromoo cabsuu hin danda'u. Diinni Oromoo miidhe. Ana si isintu bitame. Lafateetti diinaa laataa jirta. Saba keeta agartee diinaa laataa jirta. Saaxilaa jirta. Osoo tokkummaa qabaanne. Osoo dhugaa gubbaa ajjannee deemne. Oromoon ta'ee namni maqaa Oromoo dhaatu waan waliin dhabne malee waan walirratti dhabne hin qabnu. Egaa waan waliin dhabne malee waan walirra dhabne hin qabnu. Har'a kan anaaf si isin inni nu hundaaf Oromoof Oromiyaaf jecha agartee mana hidhaa keessatti murtoo takka malee badii takka malee aarsaa kaffalaa jiru baafatu dadhabdaniitiin. Oromiyaan lafa dhiigaa taate tana walaba baasuu dadhabdaniitiin waan keessaniif kasin hangisu hin jiru. Maaliif waliin dhageenye ree? Abbootiin keenya akkana nu guddisanii ree? Akaakilee fi abaabileen keenya gaafa bakka takkatti amantaadhaan manaan baane jedhanii wareegaman waan akkanaa nu dhaamanii ree? Akka dhugaa sabaatiif wareegamnuu miti. Lafaaf lafee teenya fi haqa keenya akka diinaaf hin dabarsineef miti ree? Kan nu dhaaman kan nu barsiisan abbootiin keenya kanaa miti ree? Nuti duuba maal walirra dhabne? Waan waliin dhabne malee. Maaliif agarte maali wanti nuyi walirra dhabne? Waan waliin dhabne malee. Arsii fi Hararge agartee gaafa eeboof gaachana fudhatanii walloodhaaf dirmatanii hanga illee raayyaatti lolan. Oromummaa isaaniitiif lolanii miti ree? Obboloota keenya jechuudhaan lolanii miti ree? Har'a kan siif jecha aarsaa kaffalu kan siif jecha lubbuu qaalii wareegaa jiru nuti garaa bitamnaa ree? Garaan nuti nyaataa jirru foon keenya kan irraa nyaataa jirru lafa teenya lafee teenya lafa abbaa keetii irraa nyaataa diinaa wajjin quba nutti laattaare diinaa wajjin lafaaf lafee tantee gurgurattaare ati yaa Oromoo sammuu keessan bal'isaa. Ani waa isinirra beeketii mi beektu yookaan dandeettii haasaa yookaan wanni ta'eetii mi beektu garuu wanni Oromoo tuni dhugaan Oromoo tuni ani akkanti na keessaa mul'atti. Haqni Oromoo tuni ani akkanti na keessaa mul'atti. Akka Oromoon dhugaa qabu lafaaf lafee isaatiif haqa isaatiif agartee lafa abbaa isarratti akka nagaan bobba'ee galuu dadhabe dhugaan Oromoo na keessaa akkanti mul'ataa jirti.
egaa sila teknooloojii akkanatti babal'ate kanaan miidiyaadhaan dhaamsa walii dhaamnee wal barsiifnu kanaan osoo jaarraa abbaa gadaa faan jiraatanii hooree Haaji Adam Saaddoo faan kan akka Aliyyii Cirrii faa Hussein Bunee faa kan akka Waaqoo Guutuu faa agartee mul'isa abbaa gadaa faan jiraatanii hooree silaa har'a as jirraa as hin jirru turre isin dhaloota qubee ofiin jettanii afaan keessaniin baratanii eenyummaa keessaniin oromummaa keessaniin boontanii diinaf bitamuun keessan dhugaa rabbiin gaddatu nutti dhagahama tanuma galatooma